Baga ayyaana yaadannoo dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yookaan immoo ayyaana qilee isin ga'ee maal ayyaana baqoo harka duwwaa mana nama deemna reen birliitii meeqa qabdi egaa guyyaa irraa kolfuudha taphachuudha adabis jira dibicha wayii walitti buufneef innumoo dirqama koo ishii durii sana naa deebise aduunee sirti lafilla Baga ayyaana yaadannoo dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yookaan immoo ayyaana qilee nu ga'ee baga wajjin geenyee isiniin jenna kabajamtoota daawwattoota keenya. Sagantaan olmaa koo egaa erga jalqabee xiqqoo ishee bubbuleera. Sagantaa kanaan immoo mana namoota hawaasa kana keessatti fudhatama qabanii beekamanii jaallatamanii dhaqnee olmaan isaanii maal fakkaata jiruuf jireenyi isaanii maal fakkaata isa jedhu isinitti agarsiisaa turre. Guyyaa har'aa immoo isaan kana sababa maatii godhanneef walitti dhufeenyi keenya sababa cimeef of biratti affeerree sagantaa olmaa kootiin maatii godhannee isaanii wajjin yeroo qabaachuudhaaf beellamneetu jirra. Guyyaa ayyaana waggaa kanatti immoo isaanii wajjin yeroo gaariin qabaannaa, yeroo kolfaa, yeroo taphaa, yeroo bashannanaa, yeroo itti nyaannu, yeroo itti dhugnu, yeroo bareedaa tokko dabarsina. Yeroo kanatti akkasiin gammaddan abdii guddaa qabna. Nu wajjin turaan affeerraa keenyadha. maal jettanii maal odii maal maal jechuudha maal jettanii jedhaa amma sin qooftai maal siin jenne nuti maal jettan na irraanfadheeman maal irraanfatta beekaate akkamitti irraanfatta maal jettanii natti maa maallaqicha sii kennine maal biti jennee sii kennine maa inni na irraanfadheeman jaanjaa jettamoo beekaa goota maal ayyaana baqoo harka duwwaa mana nama deemna ayyaana miti harka duwwaa akkamitti galla amma maal jennee galla maal jennee galla ba dubbifnee galla akkam jirtu nagaa jirtu jennee galla qoosaan kennumu naannoo kanatti yookiin otoo bilbiltee duraan nutti himte amma wanti bitamu hin jiru maal jennee harka duwwaa mana namaatti ol seennaa guyyaa ayyaanaatiin ayyaanni ofii isaatii shuu qopheeffatee jira miti maal duraa barbaada ayyaana maal ayyaanaaf qopheeffatanii jiru miti ayyaanni ofii isaatii qopheeffatee nu eega rabbi qoosaan kennumu kan keemmoo goottaa rakkinan qabu irratti ol sin galcha akkasa goonu ani kanas hin jedhu dibicha wayii walitti buufneef innumoo Jimsi haa godhu abdaari. Ati yeroo hunda akkuma qoostatti akkuma mataan sirraa dhume ofumaafu. Maali biqilanni deebi'ee rakkoon qabu maaliifi yoo qoosan malee yeroo hunda kana achi butuu hin dandeenyu. Nu argan maal nuun jedhan. Rakkinan qabu kottaa anatu sin fuudhee galaa maal taate ayyaana ofii isaanii qopheeffatu malee nuti qopheessaafi yeroo hunda harka namaa qabannee mana nama kana qabannee. Lakkii akkas miti gaa aadaadhaaf waa wanta wayiillee qabachuu qabna. Marga wayii qabannee dhaqnu gaa marga wayii. Maal nama raarsitamu? Irreecha deemna moo? Nama raarsitu qabda moo? An deebi'a. Kottu bee anatu sin fuudhee galaa maal taatanii. Maal amma odufne irraa akkamitti deebina malee? Akkamitti deebite garaa maaliif si deebi'e yoo deebite? Dhugaa ani qaana'e. Yaasi. Waa tokko yaada. Ati moo qoosaa baay'ista dhugaa rabbii. Si wajjin deemuu salphachuudhaaf. Maal salphini maaliif Amma jira? sagalee gadi qabi mucaa maal taate? Rakkoon hin jiru anatu sin fuudhee ol galaa kanaaf hin yaaddeina. Malluu goota nu salphisuu malee. Waa tokko isaaf hin yaaddeina. Nu salphiste. Akkam oolte. Baga nagaan nu eegdan akkam jirtu? Nagaa keessanii. Baga siin gahe baga siin gahe. Nagaadha. Jirta? Nagaa geessa. Kam jirtu? Nagaa keessanii. Maali? Waan dambe nagaa namni karaatti sin harkaa badeemoo Lakki nagaadha. Kanas jalaa Lakki. Sani jalaa ture. Innoo qaqqaalaa jennaani. Maaliif harka duwwaa akkamitti dhaqna? Akkana jettanii miti. maal siidha miti Maasi jarjarsaa. waa'ee kana kan fudhate maal maaliif ol jennee dhaqna jennaani. amma yeroo kan isin waamu hanga hunda qopheesse. Kanaaf hin jenneen an jira jedheera. Homa rakkoon hin jiru. Shakkii. Kottaa ol Hin yaaddeina. Baga nagaan dhuftanii kottaa ol seenaa. Nagaan nagaa wal arguun hun caala. Mee cadhisi dallaan jeeqini. Kottaa seenaa kottaa. yaa oli Maal tokko waan natti hin qabatina. Humnaata baga natti hin qabatina. Afaaniin hin jarjarin Natti hin immoo. qabatina. Maaliif natti qabatti jedhana? Nageenya mana kanaaf nagaa Waan natti oltanii. qabattu kottaa. Kottaa seenaa. Nagaa oltanii. maal nu qaanessite Akkam oolte geeftii koo. Akkam jirta? Baga siin gahe. Garaan hin jennee ani Elaa kunu. Situ baatee dhufee. tole tole taa'aa. Anjireera
rakkoon hin jiru jedheera. Mee ammoo mallee callisi. Jarjarsaa. Akkoo maal finna jettanii. Wanti guddaan ani barbaadu nagaadhaan dhufu keessa. Inni hin caalu? Inni hin caalu. Maalee? Waan guddaan kan caalu isa bara. Garuu aadaadhuma keenya. Innaa wal gaafatanii waa harkatti qabatanii yoo deeman nama gammachiisa. Ammas irra deebinee bagattiin isin ga'ee baga geessanii isiniin jenna kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaa guyyaa irraa kolfuudha, taphachuudha, nyaachuudha, bashannanuudha. Taphoota garagaraatu jira, dhangaan qophaa'eera. Namoota baay'ee jaallatamoo kabajamoo hawaasa kana keessatti iddoo guddaa qaban, dhugaadha aartii Oromoo keessatti gumaacha guddaa qaban. Namoota gurguddaa wajjin jira. Maatiin olmaa koo isaan kana duwwaa miti. Baay'eedha namani affeere. Inni kaan iddoo biraatii waamicha qaba. Inni kaan aniyyuu manatti waamicha waameera. Adaraa keenya of galchii jedhanii. Egaa warruman argadhe kanaa wajjin ayyaana kana kabajuudhaaf asitti argamna. Ayyaana kana hin jalqabna itti deemna. Garuu duraan dursee egaa namni as keessaa bubbule xinnoo ishee ganna hedduu lakkaa'e. Namni ayyaana waggaa baay'ee nyaate. Isaan. Isin lamaan obsa eenyu dhaabbe? Egaa Isaan. Akkoya obsa addee Isaan. egaa yoon akkanatti ilaalu. Daa'ima. Beektaa ta'e. Na beektaa. Waggaa 15. Na beektaa. Kanaafuu isaanuma. Isaan hooyyaa. Isaanitti nu Egaa gurguran. erga inni kun daa'ima ta'e Isaanitti nu gurguran. Annan naannessee isinitti qaba malee. wanta dhangaa qophaa'e kana nu eebbistanii Nu eebbisaatii nu mura. Hiriyaa keenya kunoo asitti nu waamee ayyaana waliin dabarsina jedhee nu kabajee waan nu waamee fi ulfina siif haa kennu. Nagaa fayyaan dhabine akkasuma immoo waggaa dheeraadhaaf irra deddeebi'ii ayyaana waggaa kanallee nyaadhu. Nuunis immoo nu waame. Nu irraanfatin. dursa nu jiraadhu. Kophaatu ta'e osoo biraan dhabini. Akkasii. Kanaafuu daabboo kana murraqa. Murramuu. Lakki kan kara isaa kana kan isaaf ta'u furdisiif. Waaqa tokkicha ameen yaa Waaqayyoon of galchee ayyaana kanallee ayyaana nagaa nu godhi. Ayyaana nagaa nu godhi kan jaalalaa kan kabajaa kan waliin jiraannu waggaa dheeraadhaaf ayyaana kana kan waliin dabarsinu nu godhi. Umuriillee nu kenni. Warra nuti xixinnaadha jedhallee. Laphee kenniif. Nu guddisi. Nu guddisi. Kana warri kee Dulluma baree. warri manaa yumura hinuu kennuu danda'u. Dulluma baree waaqa kennaaf hawaan eebbise. Bakka sangaa warra beebbise. Abbaatu beekkata. Gamti deebisee. baay'ee ulfaadhaa bootase. Egaa inni kana booddee kan kooti dhuguma garuu amma karaa deemtanii dhuftani. Xinnoo nyaannee dhugnee waa jechuun nurra jira. Garuu amma dhangaan dhiyaatutti mee bulbula kana qabame. Anarraa jalqabus rakkoon qabu kunillee. Inni kun irraa jalqabes rakkoon qabu. Inni kunillee egaa kabajuma Yoon irraa jalqabes rakkoon qabu. Anis dhuguu jetteeti. wayyuu ayyaana waggaa ta'u. Kannisni kasnis. Yoo nama keessite immoo gaarii miti. Anis yoon buufadhe wayyammoo. Ibicha abbe. Isin fakkaachuu narra jira. Abbaan ol lamatee baree. Sumaanis jaalatee dhugaa. Egaa Daadiin gawwitti isaa gordubaa dhufuu fi buuftuu tolitti isaa duuba keenya dhuguu fi jechuudha. hin jalqabe ka hin jalqabe kunoo. Dubbiin maalitti beeka? Egaa dhamdhamni ishee himamii oofti. Keessummaa akka keessanii manatti waamanii bulbula kana malee inni kaaniin ta'e deemanii girgire. Galatooma. Jaallataniitu mini. Bareeda. Baay'ee gaariidha. Egaa amma akkuma isiniin jedhee isa daabboo isaan muran kanatti itti deebina. Dhangaan hadhiyaatu ishee afaan hin qabnee mi'eeffannee hin taphannaa, hin kolfinaa, hin yaadannaa, hin kaasnaa ayyaana fakkeessina. Kabajamtoota daawwattoota keenya isinis eessayyuu naqinaa nu wajjiniin tura.
Gabareedhaatu dhufaayira. Idaanis kanuman jedhee maaliif beektaa? Jarri maal harka duwwaa dhaqnaa jedhanii dhiphataa turraani. Maal ayyaanni ofumaaf qopheeffatee nu eegaa maal gochii kanaaf dhiphattu. Kanan jedhee sila sinatti taasee kanuma malee Kana waliin jinniiriin nama naa baanu. Inni gaariidha. Asitti kennanne immoo innuma baanu wal gaafan nama mana nama. Inni rakkina qabu maaliif eessa si dhaqa kan keessan yoo? Inni kan innoo kan keessan eessa dhaqa? Obbo Tasammaan kun gaafa akkana waa baay'eetu xinnoo qoonqoon hin cufti. Kan kee immoo manamti. Gaarra irrumaa jalaanii hojii manaa fudhachaa deemna. Sila bota seen daabboo muree. Hangaan dhiyaateeran immoo kunoo maatii dhabna. An keessummaa miti. Maatii koo wajjin jira. Abbeen nuuf eebbistu mee dhangaa kana. Nu eebbisime. Jettaniire. Tokkittis maqamna irra nu eebbisime. Haa ta'u gaa. Waaqayyo isa guutuu nu dhiyeesseef inni nu waasifeessu. Inni guddaan kana. Isa nu dhiyeesseef immoo akkasumatti guutee harka guutuudhaan haa kennuuf. Akka jaalalaan nu eege Waaqayyo isa haa jaalatu. Jaalala keenya hin hir'isin. Jaalala keenya itti nu haa cimsu. Fayyaa nu haa kennu. Jaalala biyyaa nuuf haa kennu. Biyya keenya nagaa nuuf haa godhu. Halee deegaa kanarratti dabalata. Isa booda immoo haadha quufanii kaan eebbisu. Dhala quufanii kaan eebbisu. Yeroo simboon eebbisu. Garaa quufeet eebbisa. Nyaadhaa malu. Nyaadhaa. Ishoo dhufte laa. Iftiinuu dhufte. Elaa kun Maal jala nan baate waan kuni? lakki. Hannaa godha kaa erga ta'eeti. Maal jala nan baay'istanuu kana? Maalumatti kana hunda sin dhamaasee jala naa? Ayyaana jedhamnaan Kana hunda maaltu sin dhamaasee? Garuu wanni tasee bira taa'e kuni tasi. Kara keetuun dogoggoraan taa'e. As darba. Walaqa jedhu? Karaa abbaa warraa. Walaqa jedhu? har'a. Abbaa warraa bira. Edaas maal jedhanii ture kuni? Sanyaa isa jedhan sana. Maal jedhama? Abbaa farda. Abbaa farda. Abbaa farda. Abbaa farda. Abbaa warraa nyaata. Ittiin gulubaa jechaadha. Abbaa farda. Nyaadhaa darraa keessan. Nyaanni malee. Nyaanni malee dhugaa. Nyaadhaa dhugaa akkanatti dhama'ee maal nyaadhaa fi. Nyaatame malee kana caala. Kun jalana. Kun baay'iftanii garuu asirratti. Ni ofti dhugaa. Namni ofiin Ayyaana maal? fee Walitti maal ayyaana fee. teettati? Lafee kan Maal ayyaanni ofumaa qopheeffata jedhe? Ayyaanni waa qopheeffata. Kana kunoo. Kana waatti himteetta. lafee kana agarraa nama yaadadde. Eenyu hojii wal lolte lafee kanarratti. Lafee kana irratti itti wal lolee beekaa? Nama baay'ee jira. Yaannanu. Ijoollee dhangaa keessaa namni akkasitti lafee jaalatu hedduu jira. Dhugaa. Amma yeeshii fi minteen otoo jiraatanii akkasitti qabadheen dhaabadhu. Irratti wal lolu. Qabadheen taa'u. Butanii Irraa butanii deemu. Irratti wal lolu. Nyaadhu maalaaf beeku? Seenaa qabaa hundi kun. Eh. Eessa dambidoollooma eessa dhaqaniiti? Foon hoolaati. Eeyyee. Lafeen dhufeera. Dafanii dursanii lafee saamu. Inni uffatu jala Waliin uffatu. nyaanna waliin akkasitti waliin nyaanna miti. Lafee akkas jettee teesse mintooba. Akkas jettee teesse buddeena nyaatte. Adoonee seerte lafee Dhugaadha. Ajjala dhugannaa. Galtee baddee. Adureen asiin galtee lafee jalaa godhattee deemte. seenaan akkasii. Mucaa hiriyaa keenya tokko wajjin akkasuma nyaanna baay'inneennaan nyaatuma baay'atee dhufee dhiyaatennaan beelofneerra. Amaluma akkasii qabna noonis. Hundumtuu lafee irraa funaanee harkasti qaqqabate.
ilaalaan homtuun jiru. Yoona naasaa jedhe sanatti hundumtuu galeera. Hundumtu galee. Achiis dhumnaan rukutamee harka duwwaati. Ani lafee isin arganne biddeen isin nyaadha. Yommuu lammataa isinii wajjin nyaadha. Kiristoos naan kadhatameen hin barbaadan bakka. Maaltu deebisaa? Maaltu deebisa? Maaltu deebi? Adaraa keessa nyaadhaa. Kisaaraa cimaadha kan sabaa. Isinitti mee heeramti? Baay'ee. Maaloo. Itti fufnee ragaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa yeroo bareedaa qabaachaa jirra. Akkam ture dhangaan laaqanii dhiyaate? Baay'ee bareeda. Dhugaa jaallattaniittu? Kinoo akkatti itti taa'e illee nagartuure ashaagate. Galata qabdu. Ayyaanatti oobnu biraan nabinaa. Egaa ayyaanatti rabbi haa jedhuuf biraa isin hin dhabnu. Egaa namoota akka keessan jaallannu kabajnu affeerranni immoo dhangaa akkasii kan kana caalu isinii qopheessuun dirqamadha dhugaa dubbachuudhaaf isa jedhan otoo hin taane isiniif ta'a. Isin madaala malee yoo xiqqaate malee yoo isinitti baay'ates miti. Galatoomaa. Baay'ee ulfaadhaan nu kabajanii dhufu keessaniif mee amma taphi keenya nyaati dhugaatiin itti dhufa. Egaa bunni gaariin isaa dhufaa jira garuu mee ishee kana dhandhamaame. Gamme. Eessatti kaa'u kaanoo Egaa kuni kaa'u dhabee. qursii bunaati jedhani. Qoriin. Nyaata dhuma noolaare. Kun immoo Garuu. Edda jirri fidanii gaa fudhachuu dhiibnaa gaa jiran akkamitti dhiisuun isoo hin ta'u. Oli. Maalan godha qorii Dhiisuun isoo kanasii. cubbuudha. Fuula akkam ta'u. Qorii kanasii. Jarri kun hodhamaanii hojjetanii dhiisuun cubbuu akkam goona gaa. Maal godhu? Hooli nyaadhu wajjin. Hooli Dhiisuunis jaalladha. cubbuudha. diduunis Diduunis hoo. Egaa asifaa hojjechaatuma. ayyaana waggaatii mee dhandhamaame. Ulfaadhaa jenna kaa. Nyaadhaa. Yaa Rabbi warra dhabeefis yaadi. Dhangaa Oromoo keessaa kun immoo isa tokko. Baay'ee. Baay'ee mi'oofti. Egaa dhandhamtaniitu bunni hin dhufa. Hamma bunni dhufutti garuu gaaffii tokkoon isin gaafadha. Wal dorgommii wayii jira. Nama mo'ate badhaasi jira. Kanuma kan keessan immoo yeroo hunda. Qoy badhaasi jira. Badhaasa kana booddee namni mo'ame immoo adabis jira. Maal adabama? Amma gaara kan nu gaafatan immoo yeroo hunda kan nu gaafattan warri gaazexeessaa kun yeroo ayyaana waggaa hindaanqoon billiitii meeqa qabdi kan jedhudha. Kan nu gaafachuu qophooftan wanti biraan jiru. Mee hoolaan meeqa qabaa? Sangaan meeqa qabaa? Namni yuumuu meeqa qabaa? Jettanii gaafattan. Namni yuumuu meeqa qabaa jettanii yoo gaafattan maanni kan kanaan alaa maanni? Egaa kan namaa lakkaa'uu waasaa ni waan biraati. Namaa otoo hin ta'in illee kan harree meeqa otoo itti Yeroo hunda kanuma kanarraa bu'aatii amma waa hindaanqoo irraa waan biraan billiitii meeqa qaba kan jirudha. Mee fooyyessaa tokko. Fooyyessaa tokko kan Korona ana harree isin gaafadha. Ani kan isin gaafadhu re'een billiitii meeqa qabdi amma. Kana faan beektu wajjin guddanne guddanne meeqa qabdi beektaa? Namni hin gaafatu. Waan garuu namni hin gaafatu. Mo'anneerra. Gaaffeeti gaafachuuf jette kiloonis tokko inni Laaki amma gaa Daabboo kana taa'ee mo'anneerra. daabboo kana hunda saamu. adabbii mo'atamtee Salphaadhaa bunuma dhugeen itti taa'a. Rakkoon hin jiru bunnaa dhufu. Daafuu mo'anneerra. Gaaffiin kollee gara sana miti. Waa'ee lukkuun akkasii maal jechuu miti. Garuu gaaffii tokko wal gaafannaa, hin taphannaa, hin haasofnaa. Badhaasiin jiraataa, adabbiinis jira. Garuu maalirraan jalqabuu barbaada. Tasee waggaa meeqa aartii hojjette? Waggaa 25. Waggaa 25. Haa ta'u. waggaa 30 jalqabee jira. Dhugaa. Sila eenyutu hangafe? Haala kanaan nama sodaachisa. Ani maaliif akkana Haala aartii jalqabee? kanaan Awaan gowwummaa miti. Abdiin qaba. Aartii akkanitti jalqabee baatee umurii. ani mucaa akkanatti na baatanii harma na hoosisanu. Kaaraakterii tokko uumaniitiyyuu mucaa daa'imattiin hojjetu jedhanii na uumanii jennaan achumaan utuu na hoosisanuu jalqabee booda fiigii waayii bisi jedhanii diraamatti hojjechuu jalqabee achumaan hin jalqabe malee akka jaraa guddadhee ni jechaadha. Si baatanii sababa hojjetanii yeroo isin jalqabe. Yeruma isaanii jalqabee jechuudha. Mee haa ta'u waggaa. Abbii waggaa meeqa hojjette? Hangafti koo dhufeen. Kunuuti. Ani hangafa isaati jedhee tanan inni jechachaati jira. Haa edaan reefu qeerrittiidha. Waggaa 30 akkuma tokko na cala. Egaa amma kaameeraa dugda duuba abbootiin seeraa qabxii nuu qaban jiru.
abbootiin seeraa qabxiin nu qaban jiru. Kallattiidhumaan gaaffii siireesiin isin gaafadha. Taseenii utuu taatoo yookaan artiistii yookaan barreessaa nama gara aartii keessa jiru hin ta'u ta'ee maal ta'a jettee yaaddati? Taseemo. Maal ta'a jettee yaadda? Achi gargalee. Toon maan gurgurtamu. Daldalaa ta'a sabii sanan akka waa bitu wayii. Gatiitti irraa mul'ata. Daldalaa miti daldalaa ta'a malee. Daldalaa ta'a. Baay'ee gaarii. Daldalaa ture. Qabaddu tase. Abbeenumi yaadime utuu taseen bariin. Jedhamti utuu beettee akkas hojiin hojjetiin maaliin jedhiin akkasumatti yeroo laaltu. Akkasumatti yeroo laalu tasee dogoggoree ba'een jedha. Qonnaan bulaa otoo ta'ee sabaasan jedha. Qonnaan bulaa ta'e. Kan abbaa baala gooteetta sirriin maalta. Asiif immoo qonnaan bulaa ta'e. Haa ta'u tasee mee nutti himi. Yoo ati ogummaa isaan jedhaniin alas yoo taate dhibbeen hin jiru. Garuu taseen utuu artiistii hin taane ta'e waan sirrii isaa. Utuu artiistii hin taane ta'eeti maal ta'a ture? Maal ta'uuf hawwii qabda turte? Moo artiistii ma ta'uuf ture qaba? Nama siyaasaa ta'uun barbaada. Siyaasa keessatti. Nama siyaasaa ta'uu barbaada. Wongoo barbaadu jechaadha. Kanuma dubbiin kanuma keessatti waan barbaadamtu wanti biraan jiru. Maarfattee. Jechuun bartuuma qabattee. Iyyaanni kaan nama siyaasaa ta'a jedhe. Iyyaanni hambar. Na sodaadhe. Ammayyuu dudduuba isaa. Nan shakka qorachuu qabu. Homtuun jiru garuu kana ta'u awwaa ture jechaadha. Gaabbaa jira nama siyaasaa ta'uu barbaadda ture. Gaabbaa jira jechaadha. Jechuun siyaasa baay'ee hordoftaa baay'ee dhaggeeffattaa hin barattaa gara sana. Ani yemmuu baradhu. Maalan baradha beektaa waan kitaaba tokko jira bara barumsa bara dargi tokko. Raashaa maarketiin leelizim. Isa dubbisna baay'inaan isa dubbisna siyaasa keessatti waa'ee siyaasaas immoo isa dubbisna waan ta'eef gara sanatti si harkisa nama siyaasa akka waan akkasiitu beektaa. Yeroo dargaggummaa kee yeroo mana barumsaa waan ati baay'ee dubbistee siyaasa. Siyaasa. Siyaasa binbarattas immoo. Sooshaalizimii suni maatii barattaa kitaabni sun baay'inaan maxxanfamee tola dhufee raabsama mana barumsaa baata. Tola dhufee raabsama. Kanaaf gara sanatti si harkisa beektaa. Baay'ee dubbista taanaan waa'ee isaan qorata taanaan keessumaa malli ture siistamiin ture immoo gara sanatti nama geessa taanaan egaa nama siyaasaa hin taane daldalaati jettee hin taane. Qotee bulaas hin taane. Qotee bulaas hin taane. Artistii shimaa ta'e. Jaallatama. Jireenyi isaa artii keessa jiruu fi jiraatu ta'e argine jechuudha. Hordoftoota amantaa kiristaanaa hundaaf baga guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'een jedha. Ayyaanni kun kan gammachuu nuuf haa ta'uun jedha hunda keenyaafuu. Amma abbebetti ennaa ilaaltu waan murtuu gantuu wayiisitti fakkaata miti keessa si garuu waa biraa jira jecha. Waa biraa. Namichi kana kaadhe. Akka jalqabdetti mee abbee kana yeroo ilaaltu utuu artistii taatee akka kana waan meeqan taane ta'eeti maal mataati mee ilaali barsiiftuu taati moo? Barsiiftuu. Ijoollee kabal'aadhaan ijoollee xixiqqoodha. Reebdee bitte abbee kan taatu dubartii mana mayyataa qabdu tokko kottu ol galii dhuguu bannaan jettee qodaa dhigdee itti facaaftu asii maal gochi lalaaltu mortittii nana waan jettee balbala dhaabbattee dubartii taana aarsaa. Mana mayyataa wayii qabdu gara ol galee dhugi kottu ol galee dhugi fidi saaba koo jettee kabalaa. Sheekkasiise. Kanaaf deebiin qaba. Amma obsi deebii qabda amma yeroon sii kenna obsi. Taasee atuumi yeroo malaaltu abbeen kun tuuti hin beekin. Yeroo malaaltu jira miti maal taate itti yaadame. Daldaltuu naani.
Kan baadiyyaa moo magaalaa? Baadiyyaa. Gabaa keessa Arribiyaa. Gaangoodhaan. harreetti beekte deemte. Ammayyuu deemee jira. Gaangoo rukutaa. Taa deemsisuuta miti. Argitee maal akka Seenatti toleera. Kan taseenatti toleera. dhugaa garuu maal akka namni si hawwu argite. Maal qaba yoo dooktarii taati? Maal qaba yoo waajjira bushiti? Maal qaba yoo haadha qabeenyaa taati? Jettani maal taate? Hojii keessanis kennu. Hin ta'u? Hin danda'ama. Dhugaadhaan. Isaan gubataniiti. Gubataniiti kan kana Maal hawwan. qabdu bakka Maaliif beektaa namni fedhiidhumaaf karaakteriin keessatti bahu suni waan beeksisa waan asirraa agarree fi waan asirraa agarree malee kan ammaa uume miti. yeroon kan abbeeti. Amma abbaa barbaadde deebii kenni dura. Ani narsii ta'uun barbaada ture jechuudha. Dhugaa? Dhugaa innaa nama yaalanii akkas jedhanii innaa mana wanni deeman nama raru. Innaa akkasitti bakka nama madaasaarraa dhiqanii waa hundarraa qulqulleessanii wajjin dhama'an san anis otoon akkas ta'een jedha innaan nama dhibamaa fuunee too deemu. Isa ture naa ta'uu didee qabxiin hin dhufne hin hafe hawwee nafe. Akkamitti dhabde. Egaa daawwattoota kabajamtoota keenya baga dhaloota Yesuus Kiristoosin isin ga'e jecha ayyaanni kun kan gammachuu, kan badhaadhinaa, kan nagaa akka nuuf ta'uun hawwaa hunda keessaniifuu ayyaana gaarii. Mee abbee godhu gaafa. Isan nama godhe yaadinati. Isan nama hasee yaadin. Yeroo dhuma akkas ilaaltu mucaa ula deemaan kuni utuu artiistii hin taane ta'e utuu nama kolfisiisu jireenyumti isaa akkasii hin taane ta'e maal ta'attee yaaddame? Olii immoo daldalaa bunaa isa dureessa. Daldalaa bunaa. Isa ashaagate. Ijoollee feetanii galee magaazina cuftanii isa jiru. Isa ta'a. Agartee hawwishee si hawwitu. Fedhee birii lakkaa'u. Isuma ta'eetuma niidhaan fe'aatuma kana isuzuudha buna lakkaa'u. Isuzuu lakkaa'u. Kana laa kan isheen si hawwitu. Taseen immoo gatiitti dhiyaattee jirtuu fi yookaan gadi ba'ee waan aan jedhattees miti. Dhugaadhuma isaa dubbadha. Dhugaa isaan dubbata waan. Inni sila waan jedhu jedheera. Ila. Sinajjeeseedha. Sitti dhaadhatee jiraales. Yeroo mati ilaaltu maaluma ta'a ture. Yemmuu ilaalu. Konkolaachisaan baa'u jira laa ogummaan konkolaachisaa. Yemmuu ilaalu baadiyyaadhaa magaalatti nama barcaa deddeebista. Ano dogoggoree ture. Yaadachiise. Isa sintaa. Anis na beeku. Kan baroon gatiitti isaa argite moo mataatti baatamu harreetti. Agartee. Gatii hojii keetii. Agartee. Jecha oolteedha. Baay'ee bareeda. Haa ta'u. Si ta'eera. Har'a gaa'in kolfina hin taphanne nama wal waamne. Wanti baay'een fagoodhaa dhufu hin jiru. Numatu akka maatiitti haasa'aa jira, taphachaa jira. Isinitti tolaa jiramti? Baay'ee. Dhugaa baay'ee natti tolaa jira, baay'een bashannanaa jira. Kabajamtoonni daawwattoonni keenyas immoo egaa sagantaa kana jaallatanii hordofaa jiru. Isin mee oliin utuu deebiin deebisin. Deebisaa kennuu danda'an inni nama baadiyyaatti magaalaatti barcaa deddeebisu jedhee abbiin immoo daldalaa bunaa isa irraa hafaa isa quufaa ta'a jettee daawwattoota keenya isaanis yaadani kan oli. Walitti deebinaa inni hin deebisa garuu hamma sanatti oliin utuu artistii hin taane ta'e maal ta'a ture. Egaa daawwattoota kee jaallatamoota koo hin beektu kaasinuu waan an ta'uu barbaadu silaa waan gaarii tokko hawwaati kan isaa dhiisaa kan sitti dabalaati waan bareedaa tokko akkanaa dhiyeessan abdii guddaan qaba. Egaa mee walitti himaa. Egaa kabajamtoota jaallatoota aartii akkuma agartan baga ayyaana kanaan isin ga'e isiniin jenna nus immoo ayyaanni kun kan jaalalaa kan gammachuu kan guddinaa hunduma keessanii haa ta'u
akkuma kana immoo rabbi waggaa waggaadhaan isin haga'u waggaa gaarii walitti adeeminu ayyaana gaarii isiniin jenna galatooma. Garuu dhugaa guyyaa bareedaa qabaachaa irra sanii wajjin ayyaana kana irratti baranaa argamee hirmaachuu kootti carraa kana qabaachuu kootti baay'een waaqa galateeffadha. Itti deebina gaarii namoonni yaalaniiru yoona kana kana ta'a sana ta'a kana ta'a akka daawwattoonni keenya jedhan abdii guddaan qaba. Oliin utuu artiistii hin taane ta'e utuu sobi isa hojii baay'ee gaarii si filatiin isa dhuguma filadhu oliin isa ta'uu sana meeshaa nutti maal taata ture. Ilaa wanti ati taatutu hawwitu tokko hedduma xinnoo bartee mana barumsaa fa'aa galtee waa laaluu jalqabdee utuun kana ta'e jettee hawwita malee isa booda waan hawwitu. Reediyoo tokko jira kan eessumni koo bitatanii manaa qaban. Reediyoo sana torbee keessaa guyyaa lama baa dhaggeeffan. Dhagaatu gaafa daboo qaban fa'aa gaafa waamicha qaban gaafa waa tokko jiran bitama. Baay'ee gara reediyoo sanatti yaadni koo deema. Maaliif reediyoo sana namni jaallata baay'ee reediyoo sana dhaggeeffachuu namni jaallata. Waan namni jaallatu tokko immoo asitun sana ta'ee jette hawwitaa jechaadha. Hawwiin koo durumayyuu isii reediyoo sana keessaa utuu waan akkanaa ta'e yookiin sirbee yookiin immoo reediyoo keessaa waa dubbadheedha. Reediyoo eessuma kootii ollaatti bitatanii isii sana yeroo hunda hordofee dhageessatu sana na keessatti uumaa ture jechaadha. Egaa dhugaa dubbachuuf namni baay'ee waan baay'ee yaaluu danda'a. Waan baay'ees jenneerra naannee garuma aartii hawwaa ture jechuudha. Dhugaadha. Duraa kaatee keessatti guddatteetti. Bunni keenyas qaqqabeera. Ulfaadhaa buna nagaan nabinaa. Firaan nabinaa. Daawwattoota keenya itti fufeera qophiin keenya sagantaa bareedaa qabaachaa jirra akkasiin bashannanaa nyaachaa dhugaa jirtan abdii guddaa qabna. Kanumaan wal qabatee garuu ammas kan nuti isin yaadachiisuu barbaannu immoo baga geessanii bagattiin isin ga'e jechuu barbaanna. Isa kana malee egaa yoo rabbi nu gargaare nuunis dhangaa kana erga qoodannee booddee bakkee kana baanee immoo namoota harka qalleeyyii bakkee kanarra jiran kanneen manni itti cufamee jiru ollaa keenya jiran deemnee immoo yoo gaafanne gaariidha. Isa kana isin yaadachiisuun barbaada. Eenyuun dura gaafadhu gaaffii koo? Akka feete dubartii dursa yeroo hundi dubartiidhaa dursa kennaa jedha. Gaaffiidhaaf na dursi ture silaa kaan nan dursine. Dursa kennaa jenna yeroo hunda dursa si nyaata dursa dhugda kana caalmaa barbaadde. Gaaffii baay'ee salphaa. Sodaannu. Dursa dhugda. Haa ta'u. Ela gaaffiin isin gaafadhu kuni gaaffii sammuuti. Isinii galeeramti gaaffii itti yaadamee deebi'udha. Kanaafiyyuu isheen jalqaba yaalti amma gidduu galanii haasawuun hin danda'amu yoo isheen yaaltee dhabdeeti yaaltu si. Qophooftee adde? Qophaa'eera rabbi wajjin. Baay'ee gaarii. Gaaffiin koo baay'ee salphaadha. Maaliif bishaan dhugna? Kan dheebonne aara galfachuuf, kan nyaanni kan dhugne akka wal ga'u gochuuf, umuriif dheereffachuuf. Sila maalan jedhee gaaffiin kun gaaffii sammuutiin jedhe. Itti yaadamee deebi'a. Kanaafiyyuu ammas itti yaadiitii yaadi. Bishaan maaliif dhugna? Jiraachuuf. Haa ta'u egaa ammaatti deebiin dhufee gaaffii ani qopheesseef deebii sanii qopheesse tokko miti. Deebii isaa yeroo dhageessu dhuguma deebiidha. Sababa bishaan dhugnu. Maaliif sitti fakkaatu maaliif bishaan dhugnu? Bishaan kan dhugnu uumamatu nuu kenna. Uumamni nuu kenna. Wayifata akkuma uumamni qullaa kan deemee nuuf bitee fi bishaan immoo waa hunda qaama keenya waan nu barbaachisu jedhee uumaman nuu kenna. Akkuma nyaata nuu kenna bishaanis uumaman nuu kenna. Gamatti isin arganne. Argadheera. Ati isin arganne. Ati isin arganne. Argadheera. Amma isa dhumaa. Argadheera. Abbootasi. Bishaan maalumaaf dhugname? Yaali. Gara keenya gama namni lama dhabe. Bishaan kan dhugnu. Tokkoffaa qaamni keenya parsantiin meeqa akka ta'e lakkoofsa isaatiin beeku malee bishaan qaamni keenya. Irra jireessi isaa akka barbaadamu bishaan waan ta'eef qaama keenya immoo baalaansii godha fayyaa keenyas ni eega waan ta'eef bishaan barbaachisaadha kanaaf dhugna. Dhiifama gaa'inni keessan hin arganne.
Sababa nuun bishaan dhugnuufi tokkoof tokko. Innis bishaan hin nyaatamu. Inni dhugama malee. Inni Maan bishaan nyaanna jettee? bishaan hin nyaatamu. Maaliif bishaan dhugnaan jedhe? Hin nyaannu ka? Ilma dhugna malee maarree. Hin nyaannu Laakki maarree. sirriidha kan keessa hin deeggar. Dhuguma. Tole. Ammas gaaffii sammuuti. Muka guddaa tokkotu jira. Muka guddaa kanarraa muka guddaan kun bosona keessa jira. Jedhamtii bosona guddaa keessa muki gurguddaan baay'een jira. Muka kanarraa simbirroota 50tu jira. Simbirroota 50 kana keessa jecha tokkoon deebista kana. Namni kan biraayyuu yaalu. Simbirroota 50 jiran kana keessaa namichi adamoo adamsaa jiru tokko xiyyeeffateetu xiyyeedhaan simbirroo lama walitti rukutee ajjeese. Muka guddaa sana irratti simbirroo meeqa tafe? Gaaffii baay'ee salphaadha kun. 48 akkan siin jedhuufi An deebiin barbaada jecha tokkoon siin jedhe sila. jedha. 48? Dhishama guddaa. Argateera? Simbirroon itti darbannaan hunduu hin bararu. Akkamitti hafu? Kan inni dha'e lama. Kan inni dhee Kan inni rukutan meeqa dha? xiyyeedhaan irratti xiyyeeffatee kan inni ajjeese laman isin hin jedhe. Eh. 50 keessa. Muka guddaa sana irratti simbira meeqa tafennaan inni 48 ta'e. Omtuun hafu. Okay. Simbira lama ta'e. Lama duuteetti kan bararaniiru. Simbirroon itti nonni jennaan takkittiin hin dhaabatu. Lama duuteetti inni kan bararaniiru. Lama hinduaan miti. Lama inni kan barreessaniiru. Kan barrisan. Barrisan. Kanaaf 48 otoo hin taane deebiinsa. Omtuun Simbirri tokko jira. Kanaaf eenyutu argisiisa? Dubartiin akkanatti Maaliif mo'atti. beektaa? Ila sammuu dubartii. Simbira ari'aa turte jecha. Dura mukaan dhagaadhaan ari'aa turte. Mo'atamtaniirtu. Saa'ila dubartiin mala beekti jedhama miti. Si mo'adhe. Isa duwwaa ammoo Akka miti amma dubartootaatiin. gaaffii sammuuti isiniin jedhu. Akkamitti yaabbatee lakkaa'e simbirroo 50 ta'uu ishee. Innis gaaffiidha. Gosa dachirratti gadi. Inni gaaffiidha. Innis gaaffiidha. Kana hundumaa gaafa yaaddanii simbirroo yeroo hundumaa gaafa namni gaaffii nu gaafatu itti yaadnee akka deebisnu. Tariiti gaaffii tokkotu naafa abbeen argatteetti egaa yoo wal dorgommiin kun haaluma kanaan itti fufee amma dhumaatti qabatte nama badhaafamta. Gaaffii tokkoon qabadhu baratti. Farda 10tu jira. Farda hundumti keessan beektuuni. Farda 10tu jira. Galgaladha. Farda 10 kana keessaa torba rafanii jiru. Meeqa tafe? Fardi irraa funaabbata malee. Suma uumamaan fardi ishee irra fuutu. Naabbata malee. Dhaabbateetuma muga malee hin rafu. Fardi dhaabbateetuma muga malee hin rafu. Irrafu. Hin ciisu iyyuu fardi hin ciisu naabbata malee kan jedhame sirbuun isa dhageesseetta. Argateera olii. Uumamumaanii fardi hin ciisu jedhama. Lammaffaa yooma dhaabbatee muga. Hin ciisu iyyuu uumamaa hin ciisu jedhama tun ta'in uumama agarte iyyuu uumama dhaabbatu agarta. Hima dhaabbata. Dhaabatamu bulaa? Dhugaa. Kanan beektu? Nu bira gaangeedha. Mo'atamu jedheeti. Gaangee farda dura laafu. Dhalattuu simbira dhugdi. Dhalattuu simbira ciistu gaangee nuun dangalattee kaatu malee jarri uumamaan hin ciisan. Hin ciisanii uumamaan kana beektaa garuu abbeenis. Baay'ee gaariidha. Jechuun kana beektaa akka kanatti. Akka hin ciisne beeka. Yoo Alalfata. mugee dhaabbatee muga malee hin rafu. Irrabu. Kunis tapha sammuuti. Egaa amma wal dorgommiin sitti cimaa jira. Namni tokko argateera. Dhasa dhumaati gaaffiin kuni abbaan deebisee ammas Sadii wal gaataa wani deebise yoo deebifne abbaa tokko caala jechaadha. isaaf carraa kenna. Mana dukkanaa tokko keessa jirta jedhii yaadi. Mana dukkanaa cufamaa tokko keessa. Eenyu? Atis ta'uu Waan danda'a. Abbumti sun. Abbumti sun. Mana dukkanaa sana keessa immoo tokko gaazexaan jira yookaan waraqaati. Lammaffaa duungoon jira. Sadaffaa kurraaziin jira. Arfaffaa irratti immoo kibriitii muka tokko jira. Dhageessanitti immoo sirriirra sinii deemu. Dhageenyerra. Amma gaazexaan jira siniin jira, duungoon jira, kurraaziin jira,
kibriitii muki tokko jira. Manichi dukkana sitachi keessa jira. Duraan dursitee isa kam ibsitaa dhagaa akkamitti? Tasee ko yaale. Tokko kan waraqaticha. Carraan kennaaf ammas. Itti yaade laa. Xabii kun xaba sammuuti. Argadheera. Tasee kun carraa. Xabii kun xaba sammuuti. Tole. Wantoota lafa jiran sitti meera. Manichi dukkana. Duraan dursitee maal ibsita? Yaalaa isinis kabajamtoota daawwattoota keenya. Amma taa'ee fixeera kan isaa fixeera. Maaliif? Saatii sadan. Carraa kennee fi yaadaa jirta bini? Yaadaa jira? Yaadaan jira. Yaadaan inni hubanti kun. Homaayyuu. Homaayyuu? Tasee carraa dhumaati kun. Homaayyuu hin ibsitu? Dukkanni sana keessaa ba'uu qabda. Ibsee dhamteetta wanta jiru kana keessaa duraan dursitee maal ibsita? Abbee minyaa wanti kun. Ittuman jira gaafichittii xixiqqoo ishii qormaata keessa nu galchee jedhime. Kurraazii. Egaa Maal ibsita? Hin argate. Maal ibsita? hin arganne. Homaa gochuun danda'u baay'een si eegee baay'een si obse. Oliin baay'ee dhaadata akka argateera fakkaatan hin beeku. Akkamii olii? Akka taanaan kibriitii jettu sana ibsita. Kibriitii waraqata sanatti lakkoofta. Waraqata miti. Kibriitii ibsita. Argateera. Kibriitii na ibsita. Dura kanatti ibsitu kibriitiidha. Kibriitii wanti biraa maaltu jira? Kibriitii sana Tokko abadduka. Abadduka. Ittiin Abadduka. Falan Yookiin carraan kee baduudhaa ofiin qabsiifachuu. Maali samma duungoon jira na isa sana hin qabsiistu. Lamaanuu tokko miti Tokkuma lamaanuu dungoon qorraasiinis jira waraqaa lafa garuu maaliin Kan sitti aanu qabsiifte? sanatti lakkoofta. Kibriitii sanaan ni jaallattaa. Duraan dursitee kibriitii sana qabsiisteetu Anatu mo'atee hin dhageessu. baay'ee isiniif toleeraa garuu Baay'ee. gammaddaniittu taphachaa jirtu. Egaa yeroo gaarii qabaachaa jirra kabajamtoota daawwattoota keenyaa isinis bakka jirtan hundumaatti bashannanaa taphachaa akka jirtan abdii guddaa qabna. Egaa hiriyoonni maatiin bakka garaagaraatti yoo walitti qabamu guyyaa ayyaanaatti nu taphataa akkamii jireenyi eessa jirta maalirra jirta jedha. Kanarraa kanaaf immoo akkasuma yeroo bareedaa walii wajjin qabaata. Amma immoo tariitii egaa hojii aartii keessa jirtu uummanni baay'ee isin jaallataa baay'ee isin kabajaa bakka garaagaraatti isin argaa. Kanaan dura illee wal agarree wal gaafannee walitti dubbanneerra. Namni hundumtuu immoo sagantaa sana argeera jennee haasawuu hin dandeenyu. Tariitii yeroo dhiyootti kan hundumti keenya beeknu obbo Tasee xinnoo si dhukkubee ture. Mee waa'ee yeroo sanaa nutti himi amma akkamii fayyaan kee maal sitti dhaga'ama dhibeen yeroo sana ture immoo ammamii immoo miidhamtee sana nutti himi. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo sanatti xinnoo na dhukkubee ture. Dhibee adda addaa ture jalqabarraa miila kana faasii gad na qaba ture. Achi immoo kallee waan adda addaati jedhanii na dhukkubee akka malee na dhukkubee ture. Baay'ee sodaachisa ture allisaa. Ammallee haala gaariidha jira galata Waaqayyoo waan jedhu fayyeera natti fakkaata. Garuu dhukkubichi xinnoo ishee ana qofaa miti yeroo tokkoyyuu baay'ee rifachiisee ture. Baay'ee ulfaataa ture. Gara ji'a tokkooti kanaan ciise. Baay'ee rakkisaa ture bakka adda addaa deemaan ture qoricha isaas barbaachuudhaaf qoricha isaa argachuudhaaf yaalii argachuudhaaf amma ta'e gaariidhaan qaamni koollee baay'ee miidhamee ture yeroo sanatti. Har'a garuu maal jedhu deeyya. Jechuun yeroo sanatti mana yaalaa sadarkaa isaa eeggate deemte yaalii barbaachisaa argatteessa. Dhugaadha mana yaalaa jechuun ammumaa humna keetiitti kan itti deemtu. Mana yaalaa adda addaati kan ayyaaleyyuu iddoo tokko ta'uu dinnaan gara biraatti immoo ta'uu dinnaan achi wayya kan jedhu irraa kan ka'e bakka adda addaan deema. Mana yaalaa akkamii deemte isa itteef garuu humna keetu xiyyeeffata humna keerraa kaateeti. Eessa yoo naqinaa wayyaa amma midhaan humna koo kan jedhu sana humna keetu giddu galeessa godhatteetti kan deemtu waan ta'eef kanaaf waan humna koo gitudha. Malee mana yaalaa sadarkaa isaas olaanaas amma kanaas ol ka'aas miti. Garuu amma dhibbaa dhibbatti fayyiteettaa kana caalaa yaalamuu madaala ilaalamurra
Baadiyyaatti fe'iteetta, hojii keetti deebiteetta, jireenya keetti deebiteetta jechuun danda'ama? Dhibbaa dhibbatti illee otoo hin ta'in ammas miirri duraan natti dhaga'amu sun ammas natti dhaga'ama. Sirriirra hin ciisne malee wanti na dhukkubsuun ammallee akkuma jirutti jira jechuun hin danda'ama. Baay'ee amma kana mana nan ciibsine malee dhibee isa kaantu dabalataan manallee akka hin ciisu kan na godhedha. Asii gadi kan na qabu sun ammallee akkasumadha yommuu deemu. Egaa Waaqayyo raawwatee si haa maru jedhama. Amiin. Fayyaa keetti jiraadhu. Kan isaatu caala. Yoo fayyaa taane yoo nagaa taane akkas yeroo gaarii yoo wajjin hin qabaanna. Dhugaadha. Garuu namoonni sagantaa kana daawwatan tarii kallattii garaa garaatiin beekanii artiistonni keenya eessa jiru? Maal rakkatanii? Jireenyi isaanii maal fakkaata? Dhugaadhuma isaa kaasnee dubbannee yoo itti deemnee iyyaafannee gargaarree baay'ee gaariidha. Egaa namni baay'een tarii hin dhageenye ta'uu danda'a. Carraadhuma kanatti fayyadamne obbo Tasee Waaqayyoof galatu har'a fayyee akkuma jedhu mootuu dhibeen isaatti dhaga'amu gidduu keenya jira. Boriiftaan Waaqayyootu beeka hundumti keenya guyyaan keenya harka Waaqayyoo irra jira. Wal bira haa dhaabannu, wal haa gaafannu, eessa jira haa baluu haa jennu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Hundumti keessa nama isin wajjin hojjettan tokko jira. Nama isin wajjin jiraattan, nama isin beektan, nama aartii Oromoo keessa yoomiyyuu hin irraanfanne, yoomiyyuu hin dagatama. Abbaa Lataa. Sila akka fakkeenyaatti kaafteetti isheen Admaasuu Birhaanuu, artiist Admaasuu Birhaanuu. Egaa isaaniin guyyaa har'aa kana isin sadaniin argeetu yaadattiin dhiisuun baay'ee gaarii hin ta'u. Mee isaanii wajjin sadan keessan hojii hojjettan qabdu wal duukaa. Hundumti keessan irratti argamtan hojiin jiru jira. Gabriel keessaa Sangaa birrii Admaasuun jira. Jira sirriitti. Hundi 1770. Kuma 1770. Sangaa birrii 70. Jira sirriitti malee. Gabriel wareega kennuudha jennaan gogaa saayyuu birrii 70 hin gurguramne sangaa birrii 70 gurgurate beresee jira. Egaa hojii baay'ee jira, hojii baay'ee kaasuu dandeenya. Amma garuu xinnoo nama hin kolfisiisa jedhee kana yaade ati isaaniin jibba qabda mitiire akkas xaxee hidhee akkas naa godheetta. Mee kaaraaktarii sana ani humneechaa ta'ee rabbi biraan dhufe jedhuudha. Maal barbaaddan ni jedha. Dhaamsa maal qabdu rabbiin na ergee. Dhaamsa maalii qabdu? Siniifan dabarsaa. Egaa ani ergamee tan dhufe rabbi bira. Rabbi biraa tan ergamee dhufe. Dhaqii ilmaan namaa bira dhaqi, ijoollee koo bira dhaqiitii dhaamsa naa fidi. Maal barbaadu, maal hawwu, maal isaanii godhuu jedhe. Rabbitti maal dhaamatta? Ani moo? Eeyyee. Ani durbaa koo ishii durii sana naa deebise. Dhiira walirraan korsiise. Hudduu koo ishii durii sana naa deebise. La dhiira wal caccabsiisuun barbaada. Hirkaan koota namoo adii shaashiyyoo akkanaa godhuun barbaada. Kanumatti naa ergi. Kanuma? Kanuma eeyyan. Tole ittiin sii ga'a. Tole. Haa ta'u. Egaa gara keessanittis rabbitu na erge. Uumaatu na erge. Maal barbaadu? Dhaqi ijoollee koo gaafadhu. Dhaamsa isaanii naa fidi jedhe. Dhaamsa maal qabdat? Gooftaa koo waan ati nuu kennite hundayyuu hin fudhannaa. Yeroo ati nuu kennite itti fayyadamuu qabna. Ijoollummaa keenyas jaartummaa keenyas yeroo ati nuu kennite itti fayyadamuu qabna malee har'a ka'ee har'a nu qayyari hin jennu. Kanaaf yaa Waaqa koo tokkummaa keenya nuu kenni, jaalala keenya nuu kenni, afaan keenya tokko godhi. Har'ayyuu nutti jira waa'een tokkummaa kuni har'umayyuu immoo nurraa hiikinaa jedhiini. Kanuma dhaamsi kee? Haa ta'u. Tole dhaamsa kee ittiin sii ga'a. Egaa atoo dhaamsa maalii qabda? Dhaqi ijoollee koo biraa dhaamsa naa fidi. Maal barbaadu? Maalan godhaafi? Maal akkasii gochuu barbaadda? Maal akkasii ta'uu barbaadda? Dhaamsa maalii sii geessu rabbitti? Situ naa geessaa? Eeyyee. Haa ta'u gaa
namoota mortoota wayiitu jira. Na jiraachisuu hin dandeenyeen ishee mortoota kana walitti qabiitii naa caccabsiitii. Naa caccabsii, naa hidhii, naa gombisii. Kanuma naa godheetiin. Dhaamsi kee kanumaa? Kanuma. Egaa ani hojiin koo ergaan dhufe ergaa kana rabbiin ga'uudha. Hundumtuu fedhasaa, hawwiisaa, dhaamsa sanatti mateera. Anis rabbiin nan ga'a. Bakka bakka isin jirtanitti isiniif ergaa eeggadha. Egaa dhugaadha taatoo ammaa kana keessatti namoota baay'ee yaadataman hedduutu jiru. Isaan keessaa egaa Abbaa Lataa irraanfachuun hin danda'amu. Artiist Admaasuu Birhaanuu. Mee waa'ee isaanii yaadadhaa mee uummata yaadachiisaatii waan xixinnoo jedhaati sagantaa keenya gara xumuraatti finna. Abbaan Lataa aaktarii guddaadha. Akkasitti dandeessitee isee wajjin hojjettuun shaakaltu. Kospas fixattee booda gara kaameraatti baata malee numtiyyuu ija isaa keessa dandeessee akkasitti ilaaltu. Maal jettee kun maal inni siin jedhu waan tokko dandeessee bira si kobalchiisa. Fuuluma isaa kanattiyyuu iji isaa kun akka biyyii wayii taphatta achi keessa. Maal jettee gurbaa sagab jettee waan sila hin jenne waan inni sitti uumuufi dandeessee isa sanatti ceetee hin taphattu gaafa shaakala foloo fixannee waan itti galleef wajjin hojjenna malee aaktarii guddaadha. Garuu Abbaan Lataa darbeera. Abbaan Lataa akkamitti yaadatamaa jira? Kan gaafii sitti ta'u Abbaan Lataa akkamitti gaafatamaa jira? Seenaan Abbaan Lataa kun dookumentariin hojjetamee yookiin waan inni hojjete kun walitti qabamee dhala dhufuuf kaameeraa waa'ee Abbaan Lataa duwwaa yeroo hunda isinis warri miidiyaa kaasuu duwwaa utuu hin ta'in waa'ee Abbaan Lataa miidiyaan hundi Abbaan Lataa akkas ture. So akkas ture isaa immoo dhalli dhufuun argatu ta'a. Hin dabarsu. Kanaaf dookumentariin kaa'amee maatii isaa immoo yaadataa jira. Maatiin isaa immoo eessa jiru dhala qaba. Ijoolleen isaa muraasni Ameerikaa yoo jiraatu malee haati manaa mucaan tokko as jiru. Eessa jiru jedhee namni yaadataa jira. Abbaan Lataa hojii isaatti hunda isaatti hin gammanna. Nus utuu borduunee maatiin keenya akkuma kana bakkeetti gatamanii jiru kan jedhudha. Gaaffii kan miidiyaan ergaa nu dabarsatan inni guddaan nama waan tokko bu'uura kaa'e aartiidhaaf bu'uura kaa'e tokko dhala isaallee yaadachuu qabda. Maaliif akka golambaa tokkotti itti fayyadamuu qabda miidiyaadhaaf illee. Kun fakkeenya ta'ee kaanee saaqnee irraa haala kana karaa qabachuu qabaan jedha. Abbeenuu maal jetta akkamitti yaadachuu qabna isaaniin amma fakkeenyaa fi akka manni jedhee manni barumsaa tokko maqaa isaaniitiin hundaa'eera namootuma dhuunfaatiin. Abbaa Lataa Aart Akaadaamii. Abbaa Lataa Aart Akaadaamii jedhee Leencoo Fiqiruu baay'ee maqaa isaaniitiin mana barumsaa baneera akka sanatti yaadachuu wanta tokko kanarraa kan hafe yoo maal goone yaadanna waa'ee Abbaa Lataa. Waa'ee Abbaa Lataa yeroo hunda kaasna yeroo hunda haasofna. Haasaan faayidaa hin qabu. Numa haasa'ama miidiyaa irratti. Garuu haasaan sun bu'aa hin qabu. Wanti bu'aa qabu hin jiru. An akka kiyyaatti hojii inni hojjete sun hojiin jiru sun sassaabamee akka muuzeemii tokko keessa taa'ee dhaloota kanaaf maal hojjetee ture kan inni hojjete sun hin darba dhalootatti hin darba. Kan kaanis akkasuma otoo baramee dhaabbiidhaan otoo jiru namni kan hojjete sana seenaa isaa sana ol kaawwamee yookiin barreeffamaan yookiin waan ta'een taa'ee seenaatti otoo dhalootatti darbee amma isa moobaayilii kanarratti ilaallamuun kaan ilaallama. Akkuma teeknooloojiin jijjiiramaa deemu san gaaf tokko teeknooloojii kana keessaa kunis baduu danda'a. Akkam banni garuu waraabamee otoo taa'ee seenaa numti Abbaa Lataa sun kan Abbaa Lataa qofa otoo hin taane kan kanaan dura warri darbanis jiru kan akka Taaddasaa Cuqqeefaa hedduu isaaniitu jira. Isaan walitti yaadatamanii otoo seenaa wayii taa'ee kan jedhu yaada qaba. Baay'ee gaarii egaa ulfaadhu. Waa'ee artiist Admaasuu Birhaanuu waan isaa haasa'amee jiru akkuma hojii isaatiitti. Dhugaa dubbachuudhaaf artiistii akkasii in uumamaa jetta jechisiisa. Nuti warri wajjin hojjennu baay'ee jireenyuma isaa keessatti nama kofalchiisa. Namuma aartiiti. Uumamaan Waaqayyo kan kenneef nama aartiiti. Kan si ajaa'ibu Admaasuu Birhaanuu gaafa si wajjin hojjetu si wajjin hojjetaa kolfee gaafa sitaaru immoo sitaara haaluu sitti qabataa.
Gaafa akkasumatti otoo diraamaa hin ta'in gaafa wallole. Diraamaa irratti si argannaan uleen jira taanaan. Si raawwateera. Tu caccab. Haaloo si ba'ata. Haaloo sitti ba'a. Nama akkasiiti si ajaa'iba. Nama artiistii cimaadha yoomiyyuu kan hin irraanfatamne akka warra kaanii otoo hojiin hojjete walitti qabamee dhaloota dhufuufidha. Isaaf kana booda homaan godhu inni hojjetee darbeera. Waan irraa eegamu godhee hojjetee darbe. Hojiin inni hojjete dhalataa dhaloota dhufuufi barumsadha. Waan baay'ee irraa baratu waan ta'eef qaamni mootummaan kanatu godhe too walitti qabe. Warra kaan kootoo akka taa'ee jira maqaan isaanii, liistiin isaanii, hojiin isaanii. Riisarchiitu morma tokkollee utuu waa'ee Madaam Admaasuu hojjenna jedhanii waan hojjete kun beekamu bittinnaa'ee jira waan ta'eef wanta akkasii kun baay'ee gaddisiisa akka Oromoo tokkotti immoo yaaddu. Egaa baay'ee ulfaadhaa carraa kanatti fayyadamee kana kaasiif tarii muummiiwwan afaanii yuunivarsiitiiwwan garaagaraa keessa jiran jiru. Kanneen qorannoo garaagaraa geggeessan hojii aartii irratti hojjetan hedduun kana caalaa irratti qorachuu fakkeenya godhan irratti barsiisuu boriftaan immoo obboloonnumti keenya kun warra addana jiran kun illee jireenyi isaanii maal fakkaataa eessa jiru maal jedhu isa jedhu toora qabsiisuudhaa fi aartii Oromoo gaafa jennu namoota nuun maqaa dhufnu keessaa isaan tokko sababa ta'eef akka kana gochuu barbaade akka kanatti akka yaadatamu barbaade sagantaa keenya gara xumuraatti finneerra. Egaa gaaffii tapha garaagaraa taphachaa oolle keessatti amma ammaatti namni qabxii lama qabu eenyu ture? Ana. Deebiseera. Lamaaf zeeroo waliin beektu. Akkasitti jalqabala. Zeeroo tokko lama. Egaa haa ta'u amma ammaatti namni qabxii lama qabu olii naggaatti familee kenname amma. Mee badhaasa sanaa fida. Badhaasa sanaa fidaati. Badhaasa saalaannaa fi. Harkanaa rukutaa kun akka salphaatti miti harkanaa rukutaa. Egaa cuukkoo har'aa dhandhamteettamni? Akkam? Mi'aa baay'ee. Kan egaa manatti fuutee galtaa? Leensi cuukkoo jedhama. Teessoon isaa hundumtuu asirra jira. Yoo barbaaddes ajajuu dandeessaa isaanis ajajuu danda'u. Egaa harka walitti rukutaa malee. Inaarina gaaf tokko mo'attu. Sinin gaaf tokko mo'attu. Mo'atu gaaf tokko. Maal wajji maangal labiti yaa Garuu isin silaa waan hin mo'adhe kana hin namattu isin isa kana nyaadhaa. Isa kana fuudheen gala waan ta'eef isa kana nyaadhaa. Egaa akkuma dhaabbannetti guddaa galatoomaa. baay'ee ulfaadha. Waamicha koo kabajanii keessummaa sagantaa olmaa taatanii sagantaa olmaa koo taatanii har'a moona wajjin maatii sagantaa olmaa koo taatanii dhuftanii sagantaa kana hirmaachuu keessanii fi maqaa daawwattoota sagantaa kanaatiin guddaa godhan isin galateeffadha baay'ee ulfaadha baay'ee fayyaanaa ta'a. Jiraadhatis nu jiraadha. Nu jiraadhu galata guddaa qabda. Galatoomaa fayyaanaa ta'a. Jiraadha. Waggaa waggaan isin haa ga'u. Ulfaadhaa fayyaa ta'a. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan oolmaa koo guyyaa dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara kanaa sababeeffachuudhaan yookaan ayyaana qilee sababeeffachuudhaan isiniif qopheessine kana fakkaata ture. Sagantaa kanatti akkasiin bashannantan akkasiin bohaartan akkasumas immoo wantoota tokkotti akkasiin bartan abdii guddaan qaba. Qophii kana qopheessee kan isin biraan ga'e anaa fi gartuu warra gulaaltotaa ogeeyyii kaameeraa akkasumas daayireektara sagantaa keenyaa wajjin ta'uun gammachiisu uummataa Boranaan ture. Yeroo kan biraa qophii kan biraatiin hanga walitti deebinutti nagaadhaan tura. Ayyaanni ayyaana nagaa isiniif haa ta'u.